Iskoolaarshipiin gosa gargaarsa yookiin deeggarsa maallaqaa barattootaaf mootummaan yookiin ammoo dhaabbilee dhuunfaatiin kennamudha. Deeggarsa akkasii kan barataaf kennamuun iskoolaarshipii jennaan jechuudha. Maaliif barbaachise iskoolaarshipiin yoo jenna taate innis barattoonni carraa barnootaa dabalataa argatanii fakkeenyaaf barattoonni harka qalleeyyii yookaan ammoo dhaabbileen barnoota olaanoo naannoo isaaniitti hin argamne yookiin biyya isaaniitti hin argamne biyya biraatti yookiin naannoo biraatti deemanii carraa suniin akka fayyadamaniif kan isaan gargaarudha. Ammas yeroo ammaa addunyaa teekinooloojiin fagaatte kana keessatti barnoonni dirqama jechuudha. Kanaaf dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa garaagaraa dhuunfaa garaagaraa barattoota deeggarsiisaan barbaachisuuf deeggara iskoolaarshipiin godhuuf jechuudha. Iskoolaarshiipii jechuun deeggarsa maallaqaa barattootaaf kennamudha jechuudha gabaabumatti. Faayidaan iskoolaarshiipii maalidha jennee tokkoffaan liqii irraa si oolcha. Fakkeenyaaf akka yeroo ammaa biyya keenya keessatti amma barataan dhaabbilee olaanoo mootummaa seenee baratu kost sheeringiitti jira jechuudha. Kost sheering jechuun kun liqiidha jechuudha. Inni kun liqii sirratti ta'a yookiin ammoo jalqabaa jechuudha. Kan ofirraa kaffaltu yookaan kaffaluun sitti ulfaata taanaan barnoota kee itti fufuun hin jiru jechuudha. Osoo fedhiis qabaattee dandeettis qabaattee barnoota sadarkaa lammaffaa kan kee galuu hin dandeettu jechuudha. Isa amma kanaan garuu iskoolaarshipiin yoo ta'e iskoolaarshipiin wanni liqeen sir jiru tokkollee hin jiru jechuudha. Barumsa kee bilisaan barattee baata jechuudha. Akkasuma yoo iskoolaarshipiin ta'in fakkeenyaaf kost sheeringiidhaan yookiin kaakasiin barattu kunini karoora keessi jalaa jeeqaa jechuudha. Faayidaan iskoolaarshippii inni biraa immoo dandeettii kee yookiin dhaabbata fuulduraaf keessa dalaguu barbaadu yookiin irra dorgomuu barbaadu keessatti dandeettii kee dhaabbata sanaaf ni argisiisa jechuudha. Akkasumas carraa fooyya'aa akka argattullee si gargaara jechuudha. Kanaan kan taasisu immoo sababa waan ati filatama taate fakkeenyaaf iskoolaarshippii sana argachuudhaaf sadarkaa biyyaatti yookiin sadarkaa addunyaatti dorgomta waan ta'eef iskoolaarshippii sana argattee xumurtee deebi'uun keetu maqaa guddaa siif ta'a akkasumas sadarkaa keettis dorgoma si taasisa jechuudha. Faayidaa guddaa qaba jechuudha iskoolaarshipiin. Akkasuma iskoolaarshippii kana immoo faayidaa guddaa kan qabaate iskoolaarshippii kana akkamitti argachuu dandeenya waan jedhu yoo ilaallu iskoolaarshippii immoo baay'ee ulfaataa ta'uuti ammoo kanaaf qopheessuun si jirti jechuudha. Qabxii kan kee kan barumsa keessattis ta'e qabxii kan kee kan daladdu qabxii gaarii dalaguu qabda akkasumas amal gaarii akkasumas toltummaa garaagaraa irratti hirmaachuu qabda kan fuulduraaf ilaalla. Inni biraa immoo akkamitti iskoolaarshippii eessatti arganna wanni jedhu yoo jiraate fakkeenyaaf iskoolaarshippii karaa ejentii garaagaraatiin Itoophiyaa keessa illee jirti ejentiin garaagaraa an garuu kan ejentii kana rikoomend yookiin isaniin gorsu jechuudha. Akkasuma dhaabbileen barnoota olaanoottis yeroo tokko namoonni isin iskoolaarshipiif gara biyya alaa argatu illee jira. Akkasumas mootummaanis yoo qabxii outstanding ta'e galmeessan yeroo erguun agarra. Kanaa miti ammoo wanni guddoon anarraa viidiyoo kan keessa qabadhee sanii dhufeen tokkoffaani bakki iskoolaarshippii irraa argannu toora intarneetiiti yookiin onlaayinii irraa hin arganna jechuudha. Onlaayinii irraa yuunivarsiitiin baay'een dhibbaa ol kumaa ol akkas bakka iskoolaarshippii kumaa ol waggaatti atleast ni gadhiifamu jechuudha. Kan keessa ammoo irratti qophooftee appalaayinii goota taanaan ammoo carraan argachuu keetilleen akkasumaan bal'aadha. Kanaafuu iskoolaarshipiin toora intarneetii irraa karaa salphaan argachuu hin dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo iskoolaarshippii erga arganne yookaan badhaafamne iskoolaarshipichi akkamitti hojjeta kan jedhu yoo ilaallu ta'u iskoolaarshipiin karaa hedduudhaan garaagarummaa qabaachuu danda'a. Yoo iskoolaarshippii dhuunfaa ta'e maallaqni kallattiin gara herrega baratichaatti galfama jechuudha. Faallaa kanaatiin iskoolaarshipiin tokko ammoo maallaqa sana gara mana barumsichaatti yookiin yuunivarsiitii inni itti baratuutti erguu danda'a jechuudha. Gara yuunivarsiitii inni itti baratuutti erguu danda'a jechuudha. Achitti kaffaltiin barnootaa yookiin tuition fiin doormii yookiin mana jireenyaa yookiin ammoo nyaataa akka barbaachisummaa isaatti achi irra dhifamaa jechuudha erga mana barumsichaatti galfame. Maallaqni iskoolaarshippii kun dhuma barnoota irratti fakkeenyaaf erga giraajuweetii gooteen booda
yoo akkaawunticha yookiin mana barumsichaa irratti isanii hafee kan jiru ta'e bifa cheekiitiin isaniif ergamaa jechuudha. Kan itti aanu ammoo iskoolarshipii tokko dorgomuuf ulaagaalee akkam guutachuun barbaachisaa honni jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Iskoolarshipii tokko dorgoma ta'uudhaaf wantoota armaan gadii kan qabachuu qabda jechuudha. Isaan keessaa tokko sertifikeet yookiin ammoo teempoo kan ka'e akkanumas ka digrii yookaan immoo ka digrii lammaffaa keettis ta'uu danda'a ka kamiifuu sertifikeetii diploomaas ta'uu danda'a qabaachuu qabda. Ittaansee ammoo tiraanskripti yookiin ammoo tiruu kooppii illee qabaachuu qabda. Akkasuma ammoo recommendation leetarii barreeffachuu qabda. Waan kan cufa viidiyoo ta'an keessa waliin ilaalaa jechuu tokko tokkoon motivational leetarii illee qabaachuu qabda. Paaspoort yookiin ammoo ID qabalee ta'uu yookiin ammoo ka konkolaachisaa illee ta'uu qabaachuu qabda. Kaza English Proficiency Certificate fakkeenyaaf yeroo hedduu namni cost sharing ofirra xumurtaa yoo jiraatan dhaabbata digrii keessanitti xumurtan sanarraa English Proficiency Certificate akka isaniif kennamu gaafachuu qabdu jechuudha. Kun yeroo hedduu TOEFL faallee bakkin bu'aa IELTS illee bakkin bu'aa yuunivarsiitii baay'ee irratti yeroo ammaa yoon ta'u ta'a immoo IELTS TOEFL fi waan kan qabaachuun yuunivarsiitiin garii waan kan gaafatu kun ammoo gatiin isaa qaaliidha jechuudha. Qormaata kana birrii qarraa 10,000 waliin qormaatamta. Jiddeen innaanis qormaaticha kufte jechuunis kasaara waan ta'eef dhaabbaticha yuunivarsiitii keessan ka jalqabatti baratanirraa yeroo tiruu kooppii keessan fudhatan English Proficiency Certificate'n akka isanii kennamu gaafachuu qabdu jechuudha. Kun jechuun English Proficiency Certificate jechuun ammoo barataan kunini dhaabbata barnoota afaan Ingiliffaatiin barsiisu keessatti baratee digrii isaa waan xumureef rakkoo yookiin dandeettii afaan Ingiliffaa irratti rakkoo tokko illee hin qabu waan jedhu ragaa siif ta'a jechuudha. Akkasumas akaadaamik essay qabaachuu qabda. Ittaansee ammoo CV yookiin resume illee qopheeffachuu qabda jechuudha. Kan ammoo viidiyoo ta'an keessatti takkaan hunda isaanii waliin ilaalla jechuudha. Taansini ammoo iskoolarshippiin gosa meeqatu jira kan jedhu kan taatu. Iskoolarshippiin baay'inaan gosa lama kan qabu yoo ta'u isaanis akka armaan gadi kanaan isanii ibsa. Fakkeenyaaf tokko iskoolarshipii meriitiiti, lammaffaa immoo iskoolarshipii fedhii irratti hundaa'e. Fakkeenyaaf iskoolarshipii meriitii kan jennuun kunini gosoota iskoolarshipii kanneen qabxii barnootaa community service yookiin hojii hawaasaa yookiin ammoo bu'aa barnoota alaa kan akka qabxii qormaata olaanaa gahumsa fakkeenyaaf ispoortiin atileetiksii yookiin aartii irratti gahumsa agarsiistullee fi tajaajilli hawaasaatiin kan badhaafamtu jechuudha. Barattoonni yeroo baay'ee ulaagaalee addaa iskoolarshipii mataa isaa irratti hundaa'uudhaan guutuu qabu jechuudha. Kunin iskoolarshipii meriitii jechuun dandeettii yookiin ammoo iskiilsii barataan sun qabu kan namni sun qabu dorgomaan sun qabu community service inni qabu kan ilaalcha galchuudhaan iskoolarshippiin laatamu iskoolarshipii meriitii jedhama jechuudha. Iskoolarshippiin lammaffaa immoo iskoolarshipii fedhii irratti hundaa'edha. Iskoolarshippiin fedhii irratti hundaa'e kun jechuun yeroo baay'ee kan barbaadamu yeroo namni tokko maallaqa qabu yookiin gargaarsa malee barnoota isaa kaffaluu hin dandeenye. Fakkeenyaaf namni tokko barachuu barbaada garuu dandeettiin ofirraan kaffalu jechuudha. Tuition fee sun yookiin ammoo kaffaltii barnoota sun nam kaffalachuu hin dandeenyeef deeggarsa taasifamuudha jechuudha. Iskoolarshippiin gosa kanaan argaman fakkeenyaaf nama galiin isaa galiin maatii isaa yookiin qabeenyi isaa harka qalleeyyii ta'an fakkeenyaaf irraa kanaan karaa garaagaraatiin laalanii akkasiin iskoolarshippiin laatamu iskoolarshipii fedhii irratti hundaa'e jedhama. Iskoolarshipii kun ammoo barattootaaf gargaarsa maallaqaa ni kenna jechuudha. Kanaadha gosi iskoolarshipii lamaan.